Yaaddessa gubbaa jawaarafaan jiraachuu sadarkaa itti wallaaluu gubbaa jiraachuu isaanii ilmaan Oromoo hundaayuu himne akkasuma qaama mootummaa dhimmi ilaalatu hundaafuu gaafiin isaaniillee akka deebi'uu fi qaama dhimmi ilaalatu hundaaf dhaamsa dabarsuudhaaf guyyaa har'aa obboleewwan keenya kanneen bitaa fi micinaa kootti argaman wajjin dhufnetiin isin bira jirra. Kanaafuu ammoo ija keenya arginee dhageenyee jawaarafaan maalirra akka isaan jiran argineetiin jirra. Haala baay'ee nama yaaddessu haala baay'ee miira gaddaa keessa nama na'u keessa jiraniin dubbachuun sadarkaa dubbachuu dadhaburra gahaniitiin jiraniin hedduu rakkachaatiin jiranii ofii keenya argine yeroo nyaanni seenu yeroo nyaanni bahu argineetiin jirra. Gaafiin isaanii ammoo laaftuudha. Sadii ture tokko guyyaa kaleessa obboleewwan keenya halluu uffata halluu keelloo qabu uffachuudhaan qofa hidhaman hidharraa akka hiikaman tureen lammaffaan ammoo jaalli kunillee gammachuu ayyaana akka hidharraa bahu yookaan bakka hidhaa isaa malutti akka hidhamu osoo nuti lubbuudhaan jirru osoo nuti ijaan arguu jirru inni kun akka hin duune hidhaa keessa nuti keessa jiru keessatti akka inni hin duune erga namni kun erga biyya kanatti galee ji'a jahan dabre kana hunda hidhamaatiin ture achi durallee hidhamaatiin jira. Kanaafuu isaaf ammoo bakka isaa malutti akka hidhamu namni kun miidhaa guddaarra dhaqqabu jira. Yoo bakki inni jiru kunillee yoo bakka inni jiru kana nutti garsiisuu qabanii yookaan maatiiwwan isaa yookaan nama nu amannu bakki inni jiruu fi haalli inni irra jiru kuni beekamuudha qaba jechuudhaan gaafii isaanii dhiyeeffatanii jiraniin gaafiin kun hanga ammaan deebineen gaafiin lammaffaa sadaffaadha ammoo rakkoo manuma qaalitti san keessa jiru kan qaama dhimmi ilaalatu wajjin haasofnu jira inni illee akka furamuudha fayyadamu jira. Kanaafuu yaada hedduu jira rakkoo hedduu jira amma hundaa caalaa akka namaatti ka siyaasaas achumaa dhaabbatu ka oromummaas ka wanti biraas hundaa'u ka seeraas akkuma jirutti jiraate garuu akka namaatti jarri kun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraniin achi keessa fakkeenyaaf Hamzaa obboleessa keenyaan dhibee gifiitidha dhibee sukkaaraadha qabam dhibee sukkaaraa nyaata malee hagam akkanaa miidhuu argatanii guyyaa kaleessaa deemnee gaafanne turre haala yaaddesaa gubbaa jira arguun dandeenyeen akkamitti akka jiru ammoo arguun dandeenye Jawaar ammoo kaleessaa daqiiqaa takkatti ammoo fagoorraa daqiiqaa takka dubbisiisin tureen. Kanaafuu haala yaaddesaa gubbaa jira. Ilmaan Oromoodhaa guutuun kanneen miidiyaa fayyadamtanii hin fayyadamnillee qaama dhimmi ilaallatu biraan akka geessanii fi har'aa boruu akka yaamicha kana dhageettanii jara kanaaf sagalee taatan dhaamicha yaamichi sini goonaan yaamichi keenya kun ammoo kan gartee waa balleessuudhaa waa darbachuudhaa daandii cufuu fi waan hin taane dildila kutuu osoo hin taane qaama seeraan sagaleen keenya nuuf haa dhaga'amu gaafiileen hayyoota keenyaa haa deebi'u kallattii kamiillee ta'u akka isaan nyaatan gochuutu nurra jiraata. Fakkeenyaaf obboleessi keenya Shamsaddiin haadha isaa wajjin hidhamee isaan wajjin nyaata lagatee sadarkaa hamaa irra jiraachuu isaanii hubateetiin nyaadha guyyaa kaleessaati hanga ammaa kadhateetiin dadhabuu jira jechuudha. Innumti jechuudha kun ka ta'een sadarkaa amma isaan irra jiran arguudhaan innumti yaada isaa jijjiiree akka isaan nyaata nyaataniif kadhachaa turullee isaan tolle jechuu hin dandeenye. Kanaaf ammoo wareegama hanga lubbuutti illee ta'u uummata kanaaf kaffaluun nurra jiraata jechuudhaan sadarkaa hamaa gubbaa jiranii. Kanaaf ammoo sagalee haa taanuu fi jechuudhaan obboleewwan kiyya cinaa fi bitaa mirga koos jiranii waan ta'eef isaan illee carraa isaanii kennaa waan jedhan irratti haa dabalanii. Kanaaf ammoo keessattuu warroonni aktivistoonni biyya keessaa biyya alaan miidiyaawwan dhimma kana akka laaftutti ilaallina dhaamsa keenya kana ammoo guutuu addunyaa waliin gahaa qaama mootummaatiin gahaa sagaleen keenya nuuf haa dhagahamu hayyoonni keenya hidharraa haa baanii hanga bahaniif ammoo akka nyaata nyaatanii fi gaafiileen isaan gaafatan akka deebituun kabajaadhaan karaa nagaatiin isin gaafannaa. Galatooma namni yaada qabdu yoo jiraatan ammoo itti fufuu dandeessan. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ani kamitti yookaan eebbisaa Abdurrahmaan jedhama. Dhiyeenya kana erga sochiin uffata keelloodhaa kun yeroo uummatni eegalame booda guyyaa jalqabaa sarara kaasee Jawaar Mohaammed mana murtii dhiitee ba'ee saba keenya achirraa deebi'ee hidhamee ture. Goggaatti maneedhaa deebi'ee sadarkaa nyaata lagatee ture guyyaa nyaata lagatee kun kan jalqaba irratti hidhamtoota guyyaa saniitiin wal qabatee ture. Itti aansee immoo sababni lammaffaan
Koloneel Gammachuu ayyaanaadhaa bakka mana dukkanaa keessatti hidhamee jiraachuu isaati. Carraan akka gootota biraa jechuudha kanneen akka Tasfaa'uu Camadaadhaa akka Koloneel Gammachuu ayyaanaa muudanneef jecha bakka nuti beenu bakka qabsaa'anii biraa itti hidhamanitti dhufee nuuf haa hidhamu yaada jiruun Jawaar Mohaammed nyaata lagatee jechuudha sababni lammaffaan isaa. Sababni sadaffaan isaa immoo namoonni maatiin keenya yeroo dhufanii as nu daawwatan iddoo kanatti akka hin dararamne akka hin rakkifamne kayyoo ture. Sababa kanaatti raakee guyyaa afuraffaadhaaf nyaata lagatee taa'ee jira. Ilmi namaa tokko guyyaa gurgurtaa osoo nyaatiin taa'uu jechuun maal akka ta'e tilmaamuu nama dhibu. Kanaaf immoo ilmaan Oromoodhaa inni sababa isaa mana hidhaa keessa taa'ee akkana taa'aa jiru kun yoo har'aan tana kun itti mul'ate isaaf dubbachuu baate uummataa fi rabbiin isaaf daddisanis hin jiru jechuudha. Rabbiin illee yoo jiraate uummanni isa bira jiru ni hubanna jechuudha. Kanaafuu nuti immoo akka inni abdii nurra kaatee biyya tana galeetti abdii inni nurraa qabu san dhibbaa dhibbatti mul'isuudhaaf wantoota barbaachisaa mara godhuu qabna. Tokkoffaa wantoota seeraan nu gaafachiisuu danda'u tokko godhuu dhabu. Fakkeenyaaf hiriira yoo baate biyya tana keessa yakka ta'e jira hiriirri. Yoo karaa cufte yakka ta'e jira. Wantoonni akkanaa kun yakka yoo ta'an mana barumsaa barattoonni mana barumsaa dhaqan marti uffata keelloo uffatanii dhaqu. Baadiyyaa magaalaa Oromiyaa mara keessatti jechuudha. Barataan tokko mana barumsaa abbaa dhaqe yuunifoormii isaa hafe guutuu keelloo uffatee dhaqu. Barataa sababa biraatillee mariisisanii uffachiisanii geessu. Maaliif biyya san keessatti hanga barachaa jirutti Oromiyaa keessa jiraachaa jiru waan ta'eef gibira lafaa akka kafalu jirutti haatu. Lammaffaa yoo danda'ame gaddee isaaniif qabnu mul'isuudhaan mataa addachuu illee dandeenya. Nuti kan jechuudha. Kunis tarsiima biraati. Yoo kanaan immoo kan jarri kun wantoota inni gaafateef deebisaa kannanii Jawaar Mohaammed akka nyaatee nyaanne kan godhan taate tarkaanfii barbaachisu fudhachuutti seenaa jechuudha. Yoo hiriira barbaachisu hiriira cinaa yeroo sana guyyoota muraasa keessatti. Kanaaf immoo Jawaar Mohaammed cinaa jiraachuu keenya agarsiisuudhaaf har'a nuti keenya dhaabanii dhimmi siyaasaa dhimma siyaasaati. Dhimmi biraa dhimma biraati. Kun immoo dhimma lubbuu fi lubbuuti. Boru Jawaar Mohaammed gaafa du'e gabbaatee dhagaa haaruu fi karaa cufuun faayidaa takka hin qabu. Har'aan tana akkasii mul'achuu qabu. Kanaaf hundi keenya namummaa nu dhagaame not for Jawaar jechuun namummaadha bakka. Namummaadha jennee kaanee haa dubbannu. Namni kun nama nuuf jecha wareegama baay'ee kabalaa jiru waan ta'eef nuti immoo isaaf osoo lubbullee baasne waan takka hangama kiyyaa'uun Jawaariif du'e gammachuun hin du'a qoblaatiin hin du'a. Waan godhuu qabnu irratti xiyyeeffannee sooshaal miidiyaa irratti immoo wantoota barbaachisu kabajamtoota aktiivistoota keenya ispeeshaalii namoonni feesbuuk irra dhageettii qabna uummanni nu dhagaatanii yaaddan. Beekamtii fi wanti hundi jechuun yoo saba keetiin fayyadu waan takka faayidaa hin qabu. Dhimma irratti hojjetu xiyyeeffannaadhaan beektee miira uummataa hordoftee miira yeroo sanatti miira uummataa haa doddoodhatu. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti sochiin uffata keelloo uffachuudhaa kun cimsee tufuu qaba. Asirratti Jawaar fa'aa waan dhaaban tokko jira gama biraatiinis. Wanti isaan dhaaban namni mana hidhaa hoggaa dhufullee qaallitti hoggaa dhufullee keelloo uffatee haa dhufu. Maaliif yoo nama har'aan tana nuti dheengattee sababa uffata keelloo uffanne qofaa fidamne. Har'aan tana immoo boru jechuun maaliif har'a uffata keelloo uffatan jaanii kan nu hidhan yoo ta'e boru immoo maaliif Jawaar Mohaammed daawwatan jaanii nu hidhan jechuudha. Kanaafuu nuti jechuun sochii kana cimsinee tufuuf danda'u qabna. Guyyaa mana murtii dhiyaates ammaa saareet akkasii uffannee deemnee hidhamna. Rakkoon qabu kun. Maaliif hidhaa fi wareegamuun Oromoodhaaf jireenya ta'e jira jireenya godhannee jira waan ta'e jiru. Kun kutaa jireenya keenyaa keessaa tokko. Kanaafuu qabsoodhaa kan itti jiru kun qabsoon immoo jechuudha. Qoosaan barbaadu qabsoo fi qoosaan adda addaa. Kanaaf waan nurraa eegamu godhuu danda'u uummata kakaasuu uummanni biyya keessa jiran guutuun xiqqaa guddaan beekaa wallaalaan naafaa fayyaan hundi jechuudha. Yeroo sanatti yeroo itti jechuudha lafa halkee Jawaar Mohaammed cinaa dhaabbatu jeetii yaada haasoo isinitti dheeressellee dhiifamaa galatama. Waan biraatu hin taane wanta inni jedhe keessaa uummata kootiif rabbiin qabadhee galee hin qaana'u jedhee ture. Nuti garuu har'a qaanii keessa jirra. Inni mana hidhaa keessa taa'ee nuuf sagalee ta'ee akkam ijoolleen uffata bifa keelloo uffatanii dhufanii addacha koo hirmaachuu dhufanii hidhamaniif nyaata lagaratee addacha illee dhiitee bahee nu hidhaadhaa nu baase. Sa'aatii 48 qofa hidhamne. Nuti garuu ji'a ja'a guutuu callisnee taa'aa jirra. Hundi keenya dhiirris dubartiinis waa'ee Jawaar dagataa jirra. Akkuma guyyaan dheerataa deemuun akkuma baatiin lakkaa'amaa deemuun dagataa jirra. Kanaafiyyuu uummati Oromoo hundi keessan dhiiraa dubartiidhaan
jaarsaa jaartiidhaan waan gochuu qabdan hamma humna keessanii gochuudhaaf duubatti hin deebi'ina. Waan barbaade haa ta'u aarsaa barbaachisaa ta'e hundumaa hin kaffallu. Garuu aarsaan barbaachisummaa hin qabne bakka hin taane ta'uu qabu. Wanta isa fayyaduu danda'u yoo ta'e, wanta isa hidhaadhaa baasuu danda'u haa ta'u, gaaffii inni gaafate isaaf deebii haga argatutti nuun isa cinaa dhaabachuu qabna. Waan ta'e hundumaa gochuudhaan maaliif ammas irra deebi'ee wanta jedhu rabbii fi uummata koo qabadhee jedheera. Kanaaf rabbiin isaa wajjin jira alhamdulillah. Garuu nuti isaa wajjin hin jiru ana dabalatee. Maaliif dagatameera Jawaar. Ituu dagatamuu baatee baatii ja'a miti sa'a ja'a mana hidhaa keessan taa'u. Biyya galagashee ummati gadi yaa'ee oliin galu jedheetu ala bulee ala oolee waan barbaachisu hundumaa godheeti dhiiraa dubartiidhaan daa'imaan gadi yaa'ee mootummaa waan godhuun qabu. Hinuma baasaa jechuudha. Ammas dagannee waan jirruuf adaraa. Hundumti keenya amaanaa isaa akka hin nyaanne. Inni ammayyuu hidhaa keessa taa'ee amaanaa isaa nyaataa hin jiru. Sagalee nuuf ta'aa jira. Ammas dabalatee wanti inni har'a guyyaa shanaffaadha. Gaafa roobiitii midhaan hin nyaanne. Tuufaan shanaffaadha. Namni guyyaa shan nyaata nyaachuu dhiisee miti. Sa'a shan nyaata dhiisee hagam akka laafan nuti hundi hin beekna. Sooma guyyaa tokko soomnuuf illee hagam akka miidhamnu beekna waanta taaneef jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa shanaffaa nyaata dagatee waan jiruuf kaleessallee dhandhee gaafannee argine warra kaan dubbisuu hin dandeenye Hamzaa nagarree Baqqalaa Garbaa nagarree Jawaar qofatu daqiiqaa takkaaf dhufee nu argeetuma baga baatan nuun jedhee deebi'e. Maatiillee dubbisaa hin jiru. Rakkoo inni keessa jiru maatiin illee argaa hin jiran. Kanaafiyyuu amma immoo nuti rakkoo isaa kana rakkoo keenya godhannee miidhama isaa miidhama keenya godhannee soba nyaata laganna jechuu hin dandeenyu. Inni keessa taa'ee lagatee tasii laganna jechuu hin dandeenyu. Garuu waan gochuu qabnu hunda gochuu qabna, bira dhaabachuu qabna. Waan dhaddacha iftaanillee irratti mari'atamee uffata bifa keelloo uffachuun hin barbaachisa yoo ta'e dirqama uffannee deemuu qabna. Hundi keenya iyyuu maaliif of qopheessineerra waan ta'eef jechaadha. Uffata bifa keelloo uffachuun jaraan wal fakkaachuu qorqalbiin keenya jaraa wajjin hidhamuu keenya mul'isa malee yakka biraa waan mul'isuu hin qabu. Dhaadannoo biraa baatannee hin deemnu, dullaa baannee hin deemnu, dhagaa baannee hin deemnu. Waan walitti kuufamnee yoo deemne illee sagalee dhageessisnee waan mootummaa miidhaa waan goon hin qabnu. Garuu waan gochuu qabnu, waan bira dhaabbachuu qabnu, bira dhaabbachuuf qophiidha. Galatooma. Waan jarraanaa kennitanii galatoomaadha. Akkuma obboleeyyan keenya dubbatan kana wanni dubbiin haftee fi miti afaniif dubbatanii jettee Oromoo hoo'itamummaa bitu geeffamee jira. Kanuma irra deddeebi'anii walii ibsuudha. Akkuma barame dhaddacha irratti dhiyaachuulleen gara mootummaatiin hayyamame mootummaa biyya bulchuun uffatallee uffatuun akka horiilee qullaan deemanii uumamumaan rabbillee hayyamee mootummaallee dhorguu hin danda'u jechuudha. Uffatuma kamiyyuu haa ta'u namni silaa kan dhoowwamu ka qullaa deemu santu dhorgama. Ka qullaa deemuu kan dhorginetu jira. Uffata uffatanii deemuun yakka ta'ee biyya keenya keessatti dhorgamaa ta'e jechuudha. Gama maaliin siyaasatti dagalfatanii. Kuni nuti Jawaar inni Jawaariin ta'ee qofaa fi miti. Jawaar Oromoo ta'ee fi Oromoof dubbatee fi miti. Kan bira dhaabanne haqaaf bira dhaabanne. Jawaar ammootu haqaaf dhaabate. Jawaar haqaaf dhaabate nu haqa saniif dhaabanne. Ammas taanaan borus taanaan haqarratti duuna haqaaf dhaabbanna. Nama haqi jalaa badde galchuudhaaf yoo dandeenye ni tattaafanna. Namni haqni jalaa badde ummata Oromooti. Ummata Oromoo haqni isaa jalaa badeera. Haqa isaa kana deebisuudhaaf haga dandeenyuun humna keenyaan hin qabsoofne. Abiyyi obboleessa keenya, Jawaaris obboleessa keenya. Obboleeyyan keenya kanni Oromoo miti, Ebala Oromoodha, Jawaar Oromoodha, Abiyyi Oromoo miti, Jawaar Oromoo miti, kanaa miti. Anaa fi obboleessi kiyya ilaalcha garagaraa qabna. Ilaalcha garagaraa kana irratti yoo obboleessi kiyya nama tokko miidhe yoo miidhaa irratti dalagee miidhaa isaa sanaani harkatti qabee ifaan bilisatti dhoorguu qaba malee irra dhufee tumii dhufee fi isa qaxaqaxee yookaan tumee hinjifatuu hin qabnu jechuudha. Nama godda'ame sanii nama miidhame sanii bira dhaabbadhee irraa dhoorga obboleessuma kiyya san jechuudha. Osoo Jawaaris bakka Abiyyi kana jiraate Abiyyi mana hidhaa jiraate nu Abiyyiif dubbanna Jawaariif hin dubbannu jechuudha. Jawaar hin deeggaru.
Maaliif innis ilma Oromooti nafa keenya dhiiga keenya jechuudha. Akkasi waliin dhaabanne yoo inni miidhame jechuudha. Nuti ummata eenyullee keessa hin jiru. Nama haqaa du'uudhaa nama haqaaf dhaabbatuudha. Nama haqa waliin jiru. Nama haqa waliin jiru waliin jira. Nama haqa waliin hin jirre waliin hin jirru. Miidhama Jawaarillee dubbatanii jiranii baay'ee qaamni isaallee hir'atee jira. Akka duraa irraa ijoollee obbo Baqqalaanis nama guddaa ta'u waliin baay'ee ol ka'uu iyyuu dadhabanii kale ni rafan hirriba dadhabbii. Kana waan ta'eef isin sagalee ta'uudhaaf qeerroo fi qarreen yoo nu jabaanne malee furmaanni hin argamu. Akka jabaattanii akka ol kaatanii hiriira nagaa akka baatanii falmattanii qaaliiwwan keenya kana hidhaa irraa baafannu isiniin jedha. Kanuma irratti galatooma. Kan jechaa kan jirru hayyuudhaan kennaa guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 nyaata osoo nyaanne haala jabaa keessa jira waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa kana beekeetiin sagalee isaaniif ta'uun dirqama keenya. Yeroo itti waa jennu yeroo itti waa hojjennu asii mootummaa nama wanti jennu nuti miira aarii keessa seennee waa balleessuudhaa fi akka nama 3-4 ta'anii akka wal bira dhaabachuun keenya kun akka isin hin gammachiifne ni beekna. Akka mataa isin dhukkubsu hin beekna. Garuu akkasii miti nuti qabsoo karaa nagaa gaafii karaa nagaa isin gaafachaa hin jirra. Aarree dallannee waa balleessuudhaa fi miti kaayoo fi karoora keenyas karaa nagaatiin qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa hin jirra. Dubbii laaftuudhaa fi nama gurguddaa uummanni Oromoodhaa qabna hidhee ittiin dhaadatu fi ittiin boonu miidhuun isinirra hin jiraatu. Kan ammoo mootummaa bira akka gahuuf ammoo obboleewwan keenya warroonni tamsaasa kallattiirra nu daawwachaa jirtan ammoo hundumti keessanuu waliif qooduudhaan sheer gochuudhaan qaama dhimmi ilaallatu biraan gahuun dirqama keessanii. Dhugumatti Jawaar haala hamaa keessa jira. Baqqalaan haala hamaa keessa jira. Shamsaddiinii fi Hamzaan haala jajjabaa keessa jiranii. Kana beekuudhaan sagalee waliif haa taanu. Sagalee sheer gochuudhaan warroonni tamsaasa kallattiirra nu daawwatanis haa goonu. Kanaaf ammoo kana beekni akkasitti itti haa deemnu. Naa baay'eetu as dhaabataa jira isinitti illee dhiyeessaa jirra. Nama 2 nama 3 ammoo affeerree daqiiqaa 2 sagantaa irraa xumurra waan dandeettaniin kallattii jirtan hundaan akka hayyuu keenya bira dhaabbatan yaamicha isiniif taasisna. Ayyee daawwattoota keenya wanni itti jirru kun qabsoodha. Qabsoon qoosaa hin qabdu. Kan rakkachaa jiru qabsaa'ota keenya nuuf jecha mana hidhaa Qaallitti jiranii rakkoo hamaa keessa jiru yoo kana keessatti nu amma namoonni hedduun miira keessa galanii kan haasa'aa jiran wanta isaanitti dhaga'ame namni waan itti dhaga'ame ibsata waan ta'eef karaa nagaatiin qabsoofnatti hidhaa seenaa nuuf jecha rakkoo guddaa keessa waan jiraniif yeroo kana guyyaa 5ffaa isaaniitii nyaata osoo nyaatini namni guyyaa tokko oolee akka ta'u ni beekna. Nu qabsoon nu faraa miti kan nu cinqaa jiru amma dhimma lubbuuti. Lubbuun jiraatu namni falmii tokko galmaan ga'uu danda'a. Nus hanga jirru falmanna jechaadha. Nu kan barbaadnu amma isaan lubbuun jiraatanii hidhaa san keessaa akka nu bahan kan godhu gaheen keenyaa fi keessan warroota biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan daawwattootaa fi aktiivistoota gaazexeessitoota karaa kamiinuu sagalee warri dhageettii qabdanii fi warri dhugaa saba ofii qabdan dhageettii keessan saniin sagalee akka taatan uummata kanaaf warri biyya keessa jirtanis qaama kamiirraayyuu akka bira dhaabbattan akka waliin isaan hidhaa keessaa baafannu waamicha guddaadha. Isaan ammoo rakkoo keenyaaf jecha akka rakkatan walitti nu himsiisu. Kanaaf nu qabsoo karaa nagaa yeroo jennu kaleessas waan itti qabsoofne qabna waan keessa dabarsinee as geenye qabna. Kanaaf har'as kan borwaataa jirru qabsoon karaa nagaa kun jibbamuu qabu. Obbolummaan keenya karaa nagaatiin walitti himannu kun ulfinnaan kabajamee kabajaan keenya sun ammoo wanni daangessuu qaba. Walii kabajuu qabna. Uffannaas ta'e ergaa dabarfatas ta'e karaa kamiinuu sagaleen uummata bal'aa, uummata miidhamaa, uummata cunqurfamaa kun haa dhagahamu. Hayyuun karaa nagaatiin biyya isaatti galee uummata Oromootiif jecha darramaa jiru kunniin sagaleen isaanii dhagahame rakkoo hamaa kana keessaa furamuu qabu. Karaa kamiinuu Oromootu rakkataa jira. Rakkoo Oromoo kana hundi keenya bira akka dhaabbannu akka nuti dheeranne yeroonis isinis cimtanii akkatti fuftan nus garaa hidhannee mudhii hidhannee karaa jiruun qophiidha. Jawaafis taanaan nuuf haraa miti waan ta'eef hunda keessanuu jabaadhaa isin jenna. Galatoomaa jecha asirratti hubachiisa takka qaban akka kiyyatti maalidha ijoollee kana gaafa asii walitti qabanii namni hunduu gaafa ergaa dabarfatu
miira garaagaraatiin haasa'e hundumtuu. Haa ta'u garuu miidiyaan kun gaafa viidiyoon kun dabree miidiyaa garaagaraa irratti akka nu mul'atu barbaadu. Gaafa nu mul'atu warri mootummaadha maal ilaalanii ijoollee kana as duras hidhaadhaa bahanii as duras viidiyoon tokko bahee ture. Kanaaf isaan maal yaadanii ijoolleen kun okkora kaasuudhaa fi namoota dadammaqsuudhaa fi wanna garaagaraa jedhanii kan haasa'an jira. Nuti kan barbaannu karaa nagahaatiin uummata hidhaa jiru kamillee haa ta'u nama miidhamee fi akka sagalee taanuu jedhaa jira. Kanaaf karaan ittiin sagalee taanu namuu waanuma danda'een wal bira dhaabbata waan ta'eef warri mootummaadhaas viidiyoo kana kan dhageettan nuti karaa nagahaatiin uummanni keenya kan miidhamaa jiru kan mana hidhaas jiru hundumtuu uummanni kun hidhamaadha. Kan waa dubbates yoo asirratti wanna mootummaa qeequ yoo dubbate ni hidhamaa jechuudha warra san bira dhaqa. Kanaaf warri mootummaadhaa yoo kana dhageettan ta'e nun tuffatinaa dhagaa kun waan isin fayyadus waan biyya kana fayyadus. Maaliif namni biyya kana fayyadu gaafa amma fakkeenyaaf Jawaar irratti xiyyeeffatee namni kun hundumtuu haasee isa duukaa dhaabbatee akka hin miidhamne jedha. Maaliif jedha Jawaar jaalala maqaa Jawaarii qofaaf osoo hin taane namichi kun biyya kanaafis faayidaa akka qabu biyya kanaaf miti addunyaafis Afrikaafis biyya kanaafis faayidaa akka qabu waan beekaniif isa cinaa haa dhaabbannu nama haqaa waan ta'eef gaafa haqa qabatanii deeman namuu nama hin jibbuu jechuudha. Kanaaf namicha kana wanni cinaa dhaabbanna jennuuf haqa qabaa biyya kana gaafa isa tuqan biyyi kun hin diigamtii wanni jedhanii haasa'aniif kanaaf jechuudha. Warri mootummaas kana nu hubattanii qabsoo karaa nagahaatiin namicha kana akka nuuf hiittan ergaa dabarfachuun barbaanna. Kan biraa akkuma guutuu Oromiyaa keessatti wanni kun gaafa ijoolleen waan akkanaa kana haasa'aniitiin jechuun amma fakkeenyaaf mana barnootaa keessatti yuunifoormiin boorri jira ijoolleen dabalanii waan akka harka hidhatan kan mata godhatan gaafa godhatanii dhufan kunis balaa keessa naquu danda'a jechuudha. Wanna kanarraallee bilisa ta'anii uummanni keenya beekanii dursuma wanni kun akka dhufu beekanii uffata uffachuun waan biraa keessa nama galchu uffanni namni gaafan yakkee gaafa wanta tokko balleesse gara seeratti dhiyaata jechuudha. Malee akka amma karaarraa nama butaniiti biyya nagaan qabne seetanii waan akkanaa godhuu deemtanii jedhanii wanna garaagaraatiin warri mootummaa cinaa jiru uummata kanarra duulee waan hin taane keessa akka nu hin naqne dhugaa jirtu san osuma beeknu akka irraa hin dheessine beekaa irraa dheessaa jira waan ta'eef hedduun namaa warri uummata kana jibbu kanaaf beektanii irra deebitanii uummata keenya cinaa dhaabbattanii dhugaa badde tana deebiftanii uummata kana cinaa akka dhaabbattan jechuun barbaada galatooma. Haye galatooma jaalladhi waan carraan akkanitaniif akkuma obboleewwan koo kan dura ibsa godhanii irratti gandeetti dabaluu barbaada. Akkuma beekamutti amma Itoophiyaa keessa uffata keelloo uffatuun illee yakka ta'ee jira. Sanuma immoo barattoota keenya illee kan mana barumsaa garagaraatti baratan akkuma uffata keelloo uffatanii akka deemtan hayyoota keenya cinaa akka jiraannu godhuu barbaachisaadha. Yoo uffata shamizii illee keelloo uffatuu kan danda'amne ta'e waan akka iskaarbii hijaabii ijoollee musliimaatiif immoo ijoollee amantaa garagaraatiif uffata akka harkarratti hidhatanii keelloodhaan akka deeggarsan isaan cinaa jiru godhuu qabna. Takka immoo lammata immoo waan beela Jawaar maammalaalchise guyyaa afur nyaata lagatee jira. Guyyaa afur dhiisiitii guyyaa tokko nyaata dabaluun hammam akka ulfaatu namutu hin beeka. Inni kun nu jecha wareegama qabsoo dila kanaa kafalaa jira. Nuti immoo gama hundaanuu isa cinaa hin dhaabbanne amma irratti rafaa jirra taa'aa jirra. Abbootiin keenya illee kan xiqqaa guddaan baadiyyaa fi magaalatti akka isa cinaa jiru gama deeggarsa barbaachisu ta'een illee akka goonu isiniif dabarsuu barbaada. Kanuma yaadna qofa Ogulammafaa isin deebi'e yaadda dabalataa tokko qaba. Asumaanuu yaadni keenya kun kallattiilee miidiyaalee adda addaatiin akka duraa sun barbaanna. Namoonni baay'eenis fuula Facebook keessan irratti sheer godhuudhaan hiriyoota keessan bira gahaadha. Viidiyoon kun viidiyoo kabaltiin jedhamu kun kabalamne waan ta'echa upload godhachuu illee ni dandeessan. Akkasuma upload godhachuu ni dandeessanii miidiyaan fayyadamu fuutanii itti fayyadamuu ni dandeessa waan ta'echa rakkoo qabu. Dhimmi kun kan barbaadamu guutuu Oromiyaa keessatti yaadni kun akka tamsaasee uummanni Oromoodha yaada nuti haasaa yeroo kana hojii oolchudha. Yaadni kun yaada yaabbii namoota hojii dhaabbatanii osoo hin ta'in yaada Jawaar Mohaammed, yaada Baqqalaa Garbaa, yaada Hamzaa Boronaa faata. Yaada hayyoota Oromoodha kaleessa nuuf jecha qabsaa'aa turanii kaleessa hidhamtoota baay'ee mana hidhaatii baasanii bilisoomsanii Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa fa'aa aangoo baasan san isaan san namoota saniitu yaada kana dubbata maaliif kallattiin isaan ittiin guramanii jiranii fi
kallattii itti yaadii isaanii dabarsatanii jiru waan ta'echa isaanii dubbachuullee dadhabullee isin hibamaa jira. Garuu waan tokko barbaada. Yoo isin daame boru mana isaa eegalaa akka guutuu biyyatti. Maaliif boru wixate yookaan facaasaa dha guyyaa duraati. Boru guyyaa wixataati manni barumsaa guutuu Oromiyaa akkasii jalqaba baadiyyaa magaalaa jiru. Akkuma obboleettii teenya himtetti kaan wantoota harkarratti uffatan keelloo uffachuu wantoota akkanaatti illee haa ta'u keelloo uffachuu asirratti illee haa ta'u ijoollee islaamaatiin akka inni uffatti warri dhiiraa immoo waan harkarratti uffattu wantoota uffatamu keelloo hin dhabamu harkatti illee marattee deemtu carqii jechuudha. Deeggarsi isaanii mul'isuu danda'u maaliif keelloo kanaa jecha nuti hidhamnee ture. Arraas sababa keelloo kanaa kan namni biraa jedhamu taate waan biraati waan ta'echa keelloon kun itti haa buufu. Hidhamtoota keenya maaliif kun maal agarsiisa? Uummanni Oromoodha. Jawaar Mohaammed hidhaa jiru uummanni Oromoo hidhamu. Kanaafuu nuti hidhamtoota yaada jiru agarsiisuudhaaf kanumaa galatama. Anillee yaadni kiyya gabaabaadha. Yaadni kiyya yaadni naan qabu mootummaadhaa fi Oromoon Oromoo maal jedha? Yaa shabo fiyyattu minyaa yookaan dhagaa dheedhiin si gatu jedhan. Mootummaan kun ofii isaatiif jecha Jawaarin tiksuu qaba jechaadha. Wanni isinitti himu kun ofii isaatiif jecha Jawaarin tiksuu qaba. Kun dirqama. That's it. Maaliif Jawaar bor waa takka taanaan uummanni Oromoo dhugaa jiru gaafa inni du'e kun diraamaan kun barameera. Gaafa namni du'u dhugaa namaa barame. Dhugaan namaa gaafa lubbuun Hacaaluun gaafa lubbuun jiru waa isaan faarsine gaafa inni du'e faarsine hamma yawwanaa gubachaa jirra jechaadha. Hamma yawwanaa kan gubachaa jiru kan bu'aa jirru Hacaaluun erga du'e waan dhageenyeef waan baay'ee. Jawaaris garuu waan isaa waa'ee isaa waan hin dhageenye waan baay'ee jiraachuu danda'a. Gaafa waan tokko ta'u garuu gaafas ofii isaatiif lallabu mootummaanis ta'e uummanni kan biraas. Kan adda mootummaa wajjinis ashqabbataa jirtus hundisiituu gaafa sana baatee iyyite jechaadha. Kanaafuu jennaan mootummaan ofii isaatii jecha Jawaarin tiksuu qaba. Dirqama. Kana ta'uu baannaan boodarra ofii isaa isuma irratti waan gadheetu dhufa jechaadha. Jawaar Mohaammadin dirqama tiksuu qabdu achirratti amma Jawaar Mohaammed nuuf jecha waan baay'ee ta'aa jira. Nuti galatan beeku. Kana beeka Oromoon galatan beeku. Waan dhugaar waan barbaadaniin yaada hin galatoonfanneen. Inni jiruu isaa guutuu waggaa meeqa guutuu baratee barumsa isaa barnoota biyya alaa utuu jiru namoota meeqa walakkaa taa'ee alagaa meeqa walakkaa taa'ee Oromiyaaf jecha yaada isaa Oromiyaa keessa kaa'ee Oromiyaaf jecha qabsaa'ee miidiyaa banee maal godhee qilleensa Oromiyaa bilisoomsee Oromoo bilisoomsuuf waan guddaa hojjetee achi taa'ee waan sana hunda hojjetee nu bilisoomsee wayyaan ergaa nu baasee nu qaree qeerroowwan hunda qaree wayyaan ergaa nu baasee har'a galata isaa gannee jechaadha. Galata isaa gannee erga biyyatti galfannee isa qaalittii keenyee nuti hadha warra masaraa keessa jiran waliin dalagaa caffarra jechaadha har'a. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha silaa waan baay'ee gadheedha kun. Kanaafuu jennaan Oromoon marti nu bakka jirtan dammaqaa ol ka'aan siniin jira dammaqaa isuma dhugumaan siniin jira dammaqaan siniin jira ammas daddabalee jechaadha. Maaliif wanni tiiviidhaan ilaaltan wanni isinitti himamu wanni gandatti qabaleetti isinitti himamu waan soba ta'eef jechaadha. Fagoo waan hundumtuu waan soba kijibe jechaadha. Diraamaadha wanti hundinuu. Kanaafuu jennaan beekkachuu qabdu Oromoon hundinuu keelloo yeroo muuvimentii jalqabnee jirra. Karaa nagaatiin jalqabnee jirra. Karaa nagaatiin uffata keelloo qofa uffachuudhaan intinaa keenya deeggarsa keenya agarsiifachuuf jalqabnee jirra. Karaa ittuma fufnaa dinnaan immoo ittuma cabsina jechaadha. Kana beekkadha. Galatooma. Tole hiriyoonni koo kan cinaa jiran hundi isaaniitu ergaa dheeraa dabarsanii sa'aatii ani waan gabaabduu lama jechuu barbaada. Dhaamsa qaama lamaaf jechuudha. Tokko uummata Oromootii fi inni lammataa immoo qaama Oromoo doorsisuuf dhaamsa dabarsuu barbaada. Warri Oromoon baadiyyaa keessa deemanii kaadireen kijibsiisan Abiyyee fi Lammaan Abiyyee fi Jawaar ammallee waliin jiranii waliin hojjechaa jiranii mari'atanii waan godhaniidha. Maal jedhamee kaadireen ganda keessa deemtee odeessitu gurra irraa cufadha. Waan kijibaati ganama galgala dhukkubbii isaa argaa jira. Haala inni keessa jiru argaa jira. Kijiba kaadireen ooftu dhiistanii qabsoo keessanitti deebi'a. Qabsoon nuti geggeessaa jiru yookaan qabsoon yellow movement kun
qabsoo qabeenya namaa balleessaa yookaan nama mirga namaa sarbaa jechuu miti. Hidhamtoonni keenya gaafin gaafatan akka deebi'uuf isaan hidhaadhaa qabsoon isaanii hidhaan baasee nuti garuu Oromiyaa keessa jirruu fi addunyaa keessa jirru jara kana hidhaa baasuu dadhabne hanga har'aatti jechuudha. Qabsoo beela isaanii jiru hanga guyyaa har'aatti gaafa guyyaa dhaddachaatii qabee hamma guyyaa har'aatti beelaanii jiru. Warri ganama kana gaafate as bahaniitu nama dubbisuu hin danda'a yeroo ammaan kana. Kuni dhugaa lafa jiru waan ta'eef kana beektanii olola namoonni oofan kaadirees ta'e namni biroo kan kaadireedhaan sobame isin sobu dhiistanii qabsoo isa dhugaa akka geggeessinu hin jedha. Inni lammataa warri nu doorsisaa jirtan nuti rakkoo tokko geessuuf osoo hin taane qabeenya namaa balleessuuf miti. Kanaan dura wanti nuun jedhame yeroo hidhamne hokkora kaastanii namoota hidhaa jiran kana nu harkaa baasuufi jedha. Jara kana dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon hundi osoo guyyaa san dhufee baafate eessa isa godha? Eessa kaa'uuf deeman? Kana isaanuu ni beekan wanti nu deemnuuf isaanis ni beeku nutis ni beekna. Kaayyoon keenya ifaa fi bilisa nagaa fi nagaa barbaaduu qofa. Nama kana warroota hidhamanii jiran Baqqalaa Garbaa umrii isaa kan mana hidhaatti dabarsuuf qananii wayii argadha jedheeti miti. Mana hidhaatti qananiin argamu tokko hin jiru. Jawaar Mohaammed jireenya gaarii jiraachuu danda'a. Biyya ambaa keessatti akka gaarii jiraata. Wanni inni hidhaatti dararamaa jiruuf dhukkubbii keenya bareeti. Garuu nuti dhukkubbii isaa barreen jiru. Ammallee cinnee kanaafis warri nu doorsisaa jiru kun warri isaan cinqaa jiru kun hamma inni gawaan beekaniif dararaa jiran. Isaan waliin mari'atanii taa'anii biyya kana qajeelchuu dadhabanii biyyi jigaa jirti yeroo ammaan tanaa. Ikonomiidhaan zeeroo taane, nagaa biyyaatiin zeeroo taane, nagaa dhabnee jira. Nageenyi kun akka dhufuuf qabsaa'aa jirra malee wanta biraa gochuu jirru kanaan ala kaayyoo biraan qabnu galatoomaan jedha. Ashamaa argamu akkam nagaa fayyaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa. An obboleeyyan qiyyaa asoollee hunda nu duraa fixanii jiranii oduun baay'eettee farriitti hin fe'an jettee Oromoon ani dhaamsa obbo Baqqalaa Garbaa kan nutti dhaammate keessaa jalqabaa guyyaa boruurraa yeroo muuvimentiin akka Oromiyaa guutuuttis ta'ee akka guutuu addunyaatti akka gaggeeffamu dhaamsa kana hadaraa uummanni Oromoo duraa taqabbalaadha. Dhaamsa kanaan isiniif qabadee dhufe galatooma anaasoo obboleeyyan qiyyattanii wanti irra deemuun jirtu kanumaan isiniif dhaamuu dhufe. Anillee yaada gabaabduu kun qaba. Tokkoffaa isaan mana hidhaa jiran hayyoonni keenya wanti hidhamaniif inni guddaan haqaaf jechuudha. Haqni isaan dubbatan immoo haqa keenya, haqa uummata Oromooti jechuudha. Isaan wanti hidhamaniif waan haqa dubbataniif illee wanti biraa takka illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni kana beekee isaaniif qabsaa'u isaan cinaa dhaabbachuun dirqama ta'a jechuudha. Yeroo hunda rafuu hin qabnu sa'aatii irra kan dabaree jira jechuudha. Kana booda hayyoota keenya eeguu qabnaa, kunuunsuu qabnaa, hidhaa baasuu qabna jechuudha. Kan namni hundi hubachuu qaba jechuudha. Inni biraa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo please yoo dhageettan ta'e yeroo hundaa hin dhaamamaa tokko ta'a. Tokkummaan baay'ee murteessaadha. Sa'aatii kanatti isaan achitti rakkachaa isin immoo xiqqaatee waa takka illee wanta godhaa jirtanii jiru sochiin tokko illee jechuudha. Kanaafuu please dhaabbileen siyaasa Oromoo jechuudha. Kanuma galatamaa. Yaa sabaa, yaa Oromoo, Jawaar qobaasaa namoota xixiqqoo dabalatee namoota muraasa dabalatee qobaasaa uummata kana hunda waan hedduu keessaa waan badaa keessaa baasee uummata Oromoo bilisoomsee OPDO kanas bilisoomsee qobaasaa bilisoomsee nuti garuu miiliyoona 50 taanee Jawaar tokkicha mana hidhaatii baasuu dadhabnee jira. Baqqalaa Garbaan umrii isaa guutuu mana hidhaatti kan fixaa jiru nuuf jecha malee waan takkaaf miti. Qabsaa'onni Oromoo marti
kan mana hidhaatti dararaman kan baddaa keessatti muka firii nyaachaa achi keessa jiraatan eenyuuf jecha miti oromoof jecha qofa malee silaa odoo qananii barbaadanii odoo jiruu isaaniitiif jecha ta'e katamaa keessa dhufanii mootummaadhaa wajjin walii galaniiti silaa fooqa meeqa fudhachaati silaa jiruu isaanii jiruu gaarii jiraatu ture garuu har'a kaan furii ija mukaa nyaataa baddaa keessaa kaan immoo mana hidhaa keessatti dararama waay maaliif maal argateeti kan mana hidhaatti dararamaa jiru tokkoonsaa Dajanee Xaafaas ta'e Koloneel Gammachuu Ayyaanaas ta'e marti isaanii hidhamtoonni siyaasa Oromiyaa keessa qaalitti qofa miti Oromiyaa mara keessa jiru kan dararamaa jiran bar fooqi kennameefi yookaan doolaari kaffalameefi miti. Nuyiif jecha Oromoof jecha Oromummaaf jecha hidhamaa jiran. Kaanis baddaa keessa kan taa'ee diraaraan Oromoof jecha malee yookaan fooqa argate yookaan maallaqa argate doolaara argateef miti. Kana beekuu qabna Oromoon kana beekaa laalaa kunis hin dhukkubsuu qaba. Silaa kan qananee jiraatu silaa warra akka barbaade taa'ee jiraataa jiru warra masaraa keessa jiru warra guyyaa guyyaan daddabatee kan nutti bahu jechaadha. Isaanii miti isaan maal keessa akka jiran beekna jechaadha. Kanaafuu dammaqaa Oromoo dammaqaa. Egaan kabajamtoota fi daawwattoota keenya guyyaa har'aa kan taatan hundinuu kabiyya keessaa kan biyyaan ala jirtanii dhaamsi qeerroof qarreewwan keenya guyyaa har'aa kana fakkaatti irra deddeebinee isinitti himuuni isin dadhachiisu taate malee faayidaa hin qabdu. Viidiyoon kun koppiraayitii qabu waan ta'eef yuutuubis ta'ee miidiyaalee Oromoo hundaa fi akkasuma sooshaal miidiyaa kamirrattuu akka gadi dhiiftanii isiniif hayyamamaadha. Waliif qoodu namuu dirqama keessanii hundumti keessanuu sagalee kana akka waliif qoodanii qaamaa dhimmi ilaallatu hunda bira akka geettanii amaanaa isin jechaatiin Oromoo yeroo miidiyoontiin akka wal agarru ammoo abdii guddaa qaba gaafa guyyaa 27 achi wal agarru kan facaafanne haa margu.